Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa Kibbaa keessatti guyyoottan 8 darbanii fi marii araaraa irra kan turan mootummaan Itoophiyaatii fi addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoottan lamman darbee fi taasifamaa ture karaa nagaatiin furuudhaan waliigaltee irra gahuu isaanii jaarsummaa sana kan hoogganaa turan pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo guyyaa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Akka Obasanjoon jedhanitti gareewwan lamman dhukaasa dhaabuu, tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii ijaaruu, sochii gargaarsa namoomaa mijeessuu, eegumsa ijoolleewwanii fi dubartootaaf taasifamuu qabu irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Garee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Ambaasaadder Reediyaan Huseenii fi adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee kana irra gahamuu isaa haasaa taasisaniin mirkaneessanii jiru. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti wixata dheengaddaa onkoloolessa 21 bara 2015 namoonni uffata siviilotaa uffatanii magaala Finfinnee naannoo Piyaassaatii fi Markaatoo keessatti kan argaman manoottan warqeen itti gurguramanu keessa seenuudhaan warqeewwan akka fudhatanii deeman namoonni nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne sagalee Ameerikaatti dubbachuun isaanii beekameera. Abbootiin manoottan daldalaa sanaa poolisiidhaan akka qabamanii fudhataman VOA'tti kan himan akka jedhanitti namoottan qabamanii fudhataman keessaa hedduun isaanii dhalattoota naannoo Tigraay akka ta'e ibsaniiru. Namoottan suuqota sana sakatta'uudhaan qabeenya fudhatanii ajaja mana murtii akka hin qabnee fi warqeewwan fudhatan sana gara mana baankiitti akka geessan himuun isaanii ibsameera. Namoonni qabeenyi isaanii jalaa fudhatame ammam akka ta'an baramuu baatus naannoo Piyaassaatti manneewwan gurgurtaa warqee 20 ta'an cufamuu isaanii namoottan ijaan argan VOA'tti himuu isaanii gabaasni Gabree Hagoos kutaa afaan Tigiriffaa irraa qopheesse ibseera. Dhimma kanarratti yaaliin poolisii Finfinneetii fi poolisii Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf taasifame akka hin milkoofne gabaasni kun beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dheengaddaa filannoo Biraaziil keessatti taasifameen kan mo'aman pirezidaantiin biyyattii Jaair Boolsinaaroo mo'amuu isaanii ittuu ifatti hin mirkaneessin mormiin deeggartoonni isaanii taasisaa jiran miira haala filannoo haqa dhabiinsa irraa kan ka'edha jedhanii jiru. Jiraattota biyyattii keessaa oduu gabaastonni kan haasofsiisan Aanaa Paawulaa namni jedhaman akka dubbatanitti pirezidaantichi mormii geggeessamaa jirutti waan gammadan fakkaatu tarii biyyattiin xinnoo akka abiddaan gubattu barbaadu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Deeggaraa pirezidaantichaa kan ta'an namni waggaa 27 tokko immoo gama isaaniitiin ajaja poolisii ni kabajnaa mormii keenya itti fufnaa asii hin deemnu jechuun isaaniis beekameera. Erga aangawoonni filannoo bu'ii filannichaa mirkaneessanii sa'aatii 44 booda kan haasaa taasisan Boolsonaaroon hoogganaa biyya isaanii ta'uu isaaniitiif akka boonanii fi heera biyya isaaniitiif akka abboomaman haasaa isaanii keessatti ibsanii jiru. Filannicha irratti qabxii dhiphoodhaan kan mo'aman Boolsonaaroon akka sirna taayitaa dabarsuu qopheessan itti gaafatamaa waajjira isaanii ajajuu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantii haaraa Biraaziil ta'anii kan filataman Luis Inaasiyoo Luulaa daa Silvaa kanaan dura biyyattii bulchaa kan turan yommuu ta'u erga aangoo gadhiisanii booda malaammaltummaadhaan himatamanii ji'oottan 19 fi to'annoo jala akka turan kan ibse gabaasni Rooyiter mirga qawwee qabachuu dabalatee seera pirezidaantiin duraanii baasan hunda akka garagalchan ibsuu isaanii beeksiseera. Luulaa daa Silvaa yeroo ammaa nama waggaa 77ti. Kooriyaan kaabaa roobii har'aa misaa'eloota 10 dhukaaste keessaa 3 isaanii karaa daangaa Kooriyaa kibbaatti kan furgugga'an ta'uun isaa Kooriyaa kibbaa keessatti akka ergaan of eeggannoo televezyiiniidhaan darbuudhaaf bakkeewwan daangaa biyyoottan lammanii irra jiranitti immoo sagaleen yookiin saariyaaniin yommuu haleellaan qilleensa irraa uumamu iyyee nama dammaqsu akka dhaggeessifamu taasisee jira. Akka aanga'oonni Kooriyaa kibbaa jedhanitti ganama har'aa misaa'eloota baalaastikii gara daangaa biyya isaaniitti dhukaasaman keessaa inni tokko xumura sarara kaabaa galaana lixaa keessatti kufee jira. Kooriyaan kaabaa waggaa kana misaa'eloota 50 kan furguggeessite yommuu ta'u akka ammaa daangaa Kooriyaa kibbaatti dhiyaate yommuu lafa bu'u kan jalqabaa ta'uu isaa kan ibsan hanga'aan waraana Kooriyaa kibbaa gocha sanaa fi waraanni isaanii akka deebii kennu ibsuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa Jaappaanii Fumiyoo Kishidaa
dhukaasa misaa'eelichaa ilaalchisee deebii kennaniin tasuma waan eeyyamamuu hin qabneedha jechuun isaanii gabaasameera. Kibxata kaleessaa yaaddoo Kooriyaan kaabaa qabdu ilaalchisanii ibsa kan kennaniin dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis shaakallii waraanaa naannoo sanatti taasifamu kaayyoon isaa ittisa qofa akka ta'e himanii sodaa Kooriyaa kaabaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Jaappaan, Kooriyaan kibbaatii fi Yuunaayitid Isteetsi shaakallii waraanaa galaana irratti taasisuudhaaf akka karoorfatan gabaasamuun isaa ni yaadatama. Sanbata dheengaddaa waliigaltee galaana gurraacha irraa midhaan nyaataa Yuukireen irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame keessaa ba'uu ishee kan ibsite Raashiyaan waliigaltichatti deebi'uu ishee roobii har'aa beeksiftee jirti. Raashiyaan kan waliigaltee sana keessaa ba'uu ishee ibsite mootummaa Yuukireen xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin dirooniidhaan dooniiwwan Raashiyaa galaana gurraacha irra jiran irratti haleellaa erga raawwattee booda. Ministeerri ittisaa Raashiyaa har'a ibsa baaseen haleellaan sun akka deebi'ee hin raawwanne wabii waan argameef mootummaan Federeeshinii Raashiyaa waliigaltee sanatti deebi'uu isaa beeksisee jira. Yaalii dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Tarkii taasisaniin Yuukireen akka oomisha qamadii, Raashiyaan immoo xaa'oo ishee akka biyya alaatti erganii fi rakkina midhaan nyaataa addunyaa mudate akka furuun danda'amu ji'a adoolessaa keessa waliigaltee irra ga'uun isaanii ni beekama. Pireezidaantiin Yuukireen Volodoomiir Zeleniskii ibsa kaleessa galgala kennaniin karaan fe'isni midhaanii itti taasifamu sun eegumsa amansiisaadhaa fi kan yeroo dheeraa akka isa barbaachisu dubbataniiru. Haaluma walqabateen ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon meeshaalee waraanaa irratti walitti dhufeenyi Raashiyaa fi Iraan gidduu jiru akka isa yaaddesse qibxata kaleessaa ibsuun isaa gabaasameera. Raashiyaan diroonota Iraanitti hojjetamanii fayyadamuudhaan Yuukireen irratti haleellaa raawwatteetti kan jedhani hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsi. Raashiyaan misaa'eloota lafa irraa dhukaasaman Iraan irraa argachuu hin ooltu shakkii jedhu akka qabanis ibsanii jiru. Dhaabbanni miidiyaa CNN misaa'eloota lafa irraa dhukaasaman, misaa'eloota baalaastikii fageenya gabaabaatii fi diroonota balleessanii badan dabalatee meeshaalee waraanaa 1,000 ta'an Iraan dabalataan Raashiyaadhaaf erguudhaaf akka qophooftee jirtu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii. Afrikaa kibbaa Pretooriyaa keessatti guyyoota 8 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee lola dhaabiinsaa irra gahuu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olusegun Obasanjo beeksisaniiru. Qabxii waliigaltee irra gahame keessaa sirnaan kan hoogganamuuf tartiibaan kan geggeessamu hidhannoo hiikkachuu, qindoomina tajaajilaa siiviilota, dubartoota, ijoolleef maanguddoota eegumsa gochuu, biyya keessaaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegumsa gochuun kan keessatti argamu ta'u pireezidaanti Obasanjoon beeksisaniiru. Hojiirra ooluu waliigaltee sanaa gareen gamtaa Afrikaa kan hordofu ta'ullee Obasanjoon ibsaniiru. Obasanjoon taansuudhaan kan dubbatan jila mootummaa Itoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Reedwaan Huseeniif jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen sun hojiirra akka oolu dammaqee kan hojjetu ta'uu, ijaarsa sirna diimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'uu ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru. Waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin dhalattoonni naannichaa 100,000 lakkaa'aman ajjeefamuu, ijoolleen barnoota akka dhaban, hospitaalonni tajaajila akka hin kennine kan dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana kan mallatteessan Tigraayiif walumaa gala uummata Itoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan. Waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu ka gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara ka godhan ta'uu dubbataniiru. Hoogganoonni garee lamaanii guyyaa borii waraansa dhiiga dhangalaasiseef waggaa 2 guuteef badiinni biyyattii irraan ga'e dubbataniiru. Kana laalchisuudhaan daawwattoota keenya kutaa Teeksaasitti kan argamu Kooliin Yuunivarsiitii irraa Piroofeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise. Dr. Xaahiroo yeroo keessanii fi hedduu galatoomaa. Egaa akkuma beekamu gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree ibsa kennaa jira. Mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obasanjoon jedhanirraa
waan haaraan argame maal kan jedhudha waan isaan irratti walii galan. Wanni Obaasanjoon jedha wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti so kuni waan haarawaa jechuun walgahii irra gahuudhi si jarri waliin ta'anii waliin haasawuu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obaasanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka uf dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konseshinii goonee jirra jechaan nullee waan duraan gaafannu garii hin dhiifne mootummaan illee garii dhiise akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obaasanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabuu irra wal taanii jiranii jedhan ceasefire qoffaan san. Lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament. Suni waan guddaadha amma akka isaanu yoo dubbatan Obaasanjoon uf eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeratti uf eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'ee balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuufillee jechaan ka amma TPLF itti hiikkata jechaadha kakuu mootummaadha. Sanillee itti wal taanee jedhanii kun ammootu humanitarian access nama ummata Tigraay takka ummatuma eessa jirullee Afaarillee haa ta'u naannoo Amaaraallee haa ta'u akka gargaarsa namummaa argatan sanis itti wal taanee jirraa jedhe. Kun ammootu dubartii nagaa jaraa eeguu asiin dura riippoortiin akkuma isinis gabaasaa turtan dubartii gudeedutu ture akka jedhamutti protection of women jedhanii dubbatanii Obaasanjoon so sanillee dubartiis nagaa jaraa eeguuf akka hin gudeedamne jechuudha. Vaayolensiin akkasii akka dubartii irratti hin taane irratti wal ta'anii jiranii jedhee waan afran kana dubbate President Obaasanjoon. Wanni tokko an eegee ture wanni Obaasanjoonis Ridwaan Huseenis Geetaachoo Raddaatis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Haga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenye rakkinna kana akka walxaxu godhee Eertiraan Tigraay keessa jiraachuu kana namuu hin beekaa jaruu hin waakkatanii amma sun ka'eera jedhee yaadaa achi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaatti caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takka illee hin dubbanne. Waa'ee Eertiraa kaastaniittu kan biraa muummichi ministeera Itoophiyaa dheengadda dhiibbaan addunyaa jira bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa har'aa keessatti waan akkasii caqastaniittu. Geetaachoo Raddaa waan san dalgaan dubbatee jira kallattiinis hin dubbanne garuu Ridwaan Huseen fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namuu argee jira ka xiqqoo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu. I think akka na fakkaatutti Ameerikaan harka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa Maayik Hamaris achi ture. I think kuni kadumaati yoo kanan goone akkana jedhanii waan xiqqoo sosodaachisuunillee jiraachuu hin ooltu jedhee yaada. Asiin dura waltaan wanni jedhu akkuma beektu jaalanne waraana jiranii akka Geetaachoo Raddaa jedhe arrallee waraana jiranii. I think mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan guddaan waan irra ture fakkaata garuu akkuma ta'eenuu ka waliigalan fakkaatan akka pirinsipiliititti ka dubbiin ganaadha. Ridwaan akkas jedhee dubbatee jira obboleeyyan tiyya jedhee warra mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'e akkasin maqaa jaraa dha'ee Geetaachoo Raddaallee obboleeyyan tiyya jedhee dubbatee my brothers on the other side jedhee akkasin dubbate garuu Geetaachoo Raddaa xiqqoo uf eeggataa dubbate jaalanne yoo dhageettee jiraatte akka malee kooshesii ture. Waraqaa irra waliigallee jirra wanni kun ammoo dalagaa irratti ooluu qabaa kun jalqabaa jedhee akkasin dubbate ammas waraana hifannee takkaahuu inni wanni implikeeshiniin isaa waraanaan mohamee utuu hin ta'in ummanni keenya nagaa barbaada. Nagayatu mali ummata keenyaan they deserve all the peace in the world jedha akkasi dubbate malee waan ibaatii fi miti jedha more cautious dha. Geetaachoon garuu booda irratti akkitti haasawa isaa fixe innillee akka hamilee guddaa fi fedhii nagaa qabanitti akkasitti fixe. Waan kun hojii isaarra waan kun waliigaltee isaan amma mallatteessan kun
hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhama. Akka Obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaada ka waan guddaa akkanaa kana yoo wal ta'an. Egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kanarratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata? Asiin dura gaafa duraanii jaallanne sanbata guddaa waliin taane dhamaa gaaf duraa saboonni dhageenye hamileen guddaan turre jarritu wal ta'anii kan jedhu maaliif akkuma duras hin jedhe jaallanne lola waraana haaraa jalqabanii bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walitti deebanii wal fixu jiranii san namni arge jarritu wal taati jedhe namni hedduu in herregne yaadne ture garuu amma I think akkuma duras hin jedhe san harka micciiraniituma warri Ameerikaa illee waa goggodhaniituma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhannatti fakkaataa namuu hin eeynee ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokko illee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatti ka jedhu hin dhageenye kuni nama cufaafuu akka faranjiin baante pleasant surpriseidha nama ajaa'ibsiisa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenye dhufe nama cufaafuu gaariidha dubbiin guddoon kaama waan hin goona jedhan kana lafarratti godhuudha. Profeesar Mahammad Xaahiroo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Atiis naaf heeruu keetiif galatoomi nagaatti. Nagaa. Tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa Ochaan dhibeen kooleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota 9 galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira. Ochaan waajjirri eegumsa fayyaa godina Baalee dhibeen kun namoota 7 ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasanuu erge qabaa kunoo. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaan ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanutii 23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. Ochaan ibsa isaan keessumaa haga onkoloolessa 25 bara 2022tti Oromiyaa godina Baaleetii fi godina Liiban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi Ochaa Baalee Bahaa keessatti illee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanutiin 114 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jira jedhe aanaa Barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seefaddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti. Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessatti illee dho'ifamus hin jiru. Wanni dhugaan jirtu akkuma kaase tokko aanaa 3 keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata ollaa kenna Somaalee keessa Qarsaa Duulaa bakka jedhamutu jira. Isaan biraa yoo as dabree aanaa keenya Dalloo Madda Walaabuu kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Sanii walitti qabanii waan achi jiru hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma. Obbo Seefaddin dhibeen kun amma aanutii Harannaa Bulluqii fi Dalloo Mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu eeranii ammaaf aanaa Barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka addanaa baastanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kana wajjin wal qabatee lubbuun isaanii darbuun weertanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen koleeraa kun lubbuu nama meeqaa galaafate wanti quba qabdan maali? Namni 7 lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni wal qabatan jira. Keessattuu namoota manguddoota ganna 75 ol ta'an daa'ima immoo waggaa 5 gad ta'an kan irratti kan du'anidha. Keessaayyuu manguddoonni sun egaa dhibee sanirraa fayyan namni 3 deebi'ee du'e jechuudha. Kun san keessatti lakkaa'amti. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate. Obbo Abarraa Botoree itti aanaan hoogganaa biirochaa BOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni 7 du'uu raggaasisanii jiran.
ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru. Akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa Harannaa Bulluq keessatti ganda Baqaayee jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate. Amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 0 riippoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan san keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma duratti kaase. Kanaaf nuti aktiif keessarchi keenya yookaan immoo sirna faana dhahiinsaa keenya gaggeessaa jirra. Obbo Barraan dhibee kana kan babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa Barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaan falli dhiyootii fi kan eegarii barbaadamaa akka jiru BOF himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawabaa Adaamarraa. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ganna kurna darban dura godina Iluu Abaabooritti qonnaan bultoonni oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaaluun gurgurataa akka hin jiraanneef dhiyeessii xaa'oof kanas argachuu irratti rakkoon akka jiru mudataa jiru VOA'tti himaniiru. Mootummaan fala akka barbaaduuf gaafataa jiran jedhu qonnaan bultoonni kun. Biiroon qonnaa Oromiyaa amma gaaffii qonnaan bultoota kanaa deebisuudhaaf hojiitti akka jiru Sagalee Ameerikaatti himee jira. Ammas Galmoo Daawit gabaasa qaba. Obbo Indaalee Biraanuu godina Iluu Abaaboor aanaallee ganda Gumaroo Abboo jedhamtu jiraatu. Dur qonna idileetiin oomisha qotanii argatan irraa gaggeessaan warshaa baala shaayee ollaa isaanii jiru gorsinaan bara 2002 kaasanii biqiltuu baala shaayee dhaabuu jalqaban. Obbo Indaaleen akka VOA'tti himanitti amma biqila shaayee lafa hektaara